Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo nageenyi keenya kan jaalalaadhaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. An qopheessuun sagantaa kana Harashee Tarafaa Faajjiitti keessummaan kiyya har'aa immoo barreessaa fi gaazexeessaa milkeessaa muummeedha dirree dhawaarraa maluudhaan as istiidiyoo Maayaatti argamee jira. Bagana gaa dhuftee siin jaa milkeessaa keenya. Bagana gaa nayti. Hayyeeha waniin milkeessaa as istiidiyoo kanatti affeeree fi kitaabolee lama qabaa inni ishee Mandafar fi Iyyaal Dirree. Iyyaal Dirreen kun ani Iyyaala Suuqiitiin beekameeta. Ijoollee magaalaa jechuudha. Iyyaala Suuq jechuunis akkasuma. Ijoollee magaalaa jechuudha mitire. Iyyaal Dirreen afaan Somaaliitiin Iyyaala Suuq ni jaaneeroo hedduu. Iyyaal kayyan isaan Iyyaal ka Suuq. Iyyaala Suuq. Afaan Arabaatti immoo Iyyaal. Iyyaal. Ijoollee magaalaa jechuudha. Ijoollee jechuudha. Nullee immoo gaafa ijoolleedhaa Iyyaala Suuq kun Iyyaala Suuq dhiyoo jaanii duriyyees jechuudhaan fakkaata. Waan akkasii ta'e ijoolleen magaalaa tun yeroo san nama keenya kan gara magaalaa gudufu irraa hatu beektaa. Waan rahataniif Iyyaala Suuqa jaan isaan. Iyyaala Suuqaati jaa. Hayyee. Nama fa'aanii jiraame nama taphatu nama shawwatu akkas akkasii waan saniif Iyyaala Suuq jaaniini kun jechuun akka waan duriyyee jechuudhaati. Duriyyee isa hamaa osoo hin taane nama beeku jechuudha. Jechi sirrii immoo Iyyaala jechuun ijoollee jechuudha. Iyyaala Suuq jechuun magaalaa miti. Iyyaala Suuq jechuun ijoollee magaalaa jechuudha. Silaa hiikkaan isaa san immoo akka fedhetti hiikkataniiti gara san geessanii. Kun immoo ijoollee dirree fannaan jechuunis afaan Arabaati. Fannaan bareeda. Nama taphatu jechuudha. Nama bashannansiisu jechuudha. Nama tapha jaalatu jechuudha. Ijoolleen dirree fannaanaa jechuudha. Hayyee gaazexeessaa qofaa miti ati barreessaadha. Wanni barreessite immoo waan addaati. Afaan Oromoodhaan barreeffama akkana odeessallee ni jaaniin jechiisaa kan walgitu garuu isa Issee jedhamu saniin Ingiliffaan Issee jaaniin akkuma biyyattuu barreessitoonni gosa kanaa hedduun jiran. Kanaafuu jalqaba irratti galatoomii akkanatti walitti nuuf qabdee bifa kitaabaatiin nuuf dhaleessuu keetii fi galata guddaadhaa nurraa qabdaa isin jechuudhaan barbaade. Ishee Mandafar kitaaba isa afaan Oromoodhaan maxxanfame kaan immoo Iyyaal Dirreen afaan Amaaraatiin dhaleeffamee kan jiru. Bakka abbaan jirutti gaanii haasawuun qabu ishee Mandafar irra haasa'e. Ishee Mandafar jechuun hiikkaan isaadha afaan Faransaay. Namni baay'een afaan Amaariffaa itti fakkaata. Maaliif walli isaan tokko waan akkasitti sirba ishee Mandafar jiru qabuuf jechaadha. Namoonni keenya tokko tokko maal jaanseeti. Afaan Oromoo barreessina jettanii maaliif afaan saba biraatti fayyadamtan? Mata duree fa'aa kana fa'aa Kana fa'aa harkanii akkas jaan yaada akkasii fa'aa nama qabu baay'ee jira. Amma kun hubannoo dhaba beektaa. Sila hubannoo qabaatee namni akkana hin jiru. Namni baay'ee yeroo baay'ee muufannoo sirra dhiyeessuu barbaada. Yoo ati waa barreessitu, yoo ati waa sirbitu, yoo ati waan biraas gootu, aartii irratti waan akkanaa gootee jirta kana jabaadhu garuu kana sirreeffadhu siin hin jaan. Maal jechuudha garuu ishee Mandafar jechuun? Ishee Mandafar jechuun afaan Faransaay afaan Ingiliffaadhaatiin sheemen jechuun rood jechuudha yookaan daandii. Da jechuun san Ingiliffaadhaan oof jechuudha. Far jechuun immoo stiil yookaan iron yookaan sibiila. Rood of stiil yookaan immoo baabura lafaa Amaariffaan immoo yemidar baabur jechuudha hiikkaan isaa. Baaburuma sanii wal qabataa jechuudha maqaan kun illee. Maqaa biirooti bara waajjira kana waajjira. Fuuldura mul'atu kana suuraa kanarratti waajjira suuraa kanarras jira. Waajjirri biiroo kanaa ishee Mandafar jaama. Biiroo magaalaa Dirree Dhawaatii fi Finfinnee jira. Waajjira isaa jechuudha yeroo san Faransaayita hojjetee. Kunas gubbaarra ishee Mandafar Jibuutii Itoophiyaa jira. Afaan Faransaayii jira. Afaan Amaariffaas gubbaarra jira. Baranni itti ijaarames jira sirra. Saniifuu waajjira kana ibsuudhaaf kan jecha fudhannee akka walii garaatti garuu kaayyoon keenya maali qaroomina magaalaa Dirree Dhawaa ibsuudha. Qaroomina magaalaa Dirree Dhawaadhaa ijaaromsiisii baabura kan hojii wal qabata. Erga baaburri dhufe qaroominni namaallee, qaroominni biyyaallee, qaroominni ispoortiillee baabura kan hojii wal qabata. Qaroominni sirbaallee. Maaliif gitaarri, piyaanoo fi maal meeshaalee muuziqaa hundi baaburaan dhufe. Kubbaan baaburaan dhufte.
jaarminni garaagaraa baabura kanaan osoo biyyi magaalaan guddoon Itoophiyaa Finfinnee miti. Osoo Finfinneen seenne magaalaa Direedhaa seenee wanni dilli kun jechuudha. Jabuutii irraa dura Faransaay Awurooppaa waan ta'eef Faransaay Jabuutii irra bulchaa turte miti. So Jabuutii irraa waan garaagaraa fiddi Jabuutii irraa gara Direedhaa namni ni deema waan deddeebi'aniif namni si fida akka daldala seenaa waan garaagaraatiin qaroominni yeroo dura Itoophiyaa keessa magaalaa Direedhawaati jechuudha. Guddinnis Itoophiyaa keessa magaalaa Direedhawaati. Fakkeenyaaf hospitaalii Itoophiyaatti lamaffaan Direedhawa jira. Shamantariyaan Itoophiyaa keessa takkaffaan Direedhawa jira ka dura. Shamantariyaa jechuun warshaa simintoo. Baaburris akkas yeroo dura Direedhawadha kan seene. Akka waliigalatti Direedhawaan qaroomiina akkanaa qabdi. Qaroomiina baay'eedha kitaabarra jira waan hundinuu isiidha. Direedhawaan maal? Egaa qaroomiina kan ibsine booda aartii wajjin Direedhawaan maal fakkaatti? Keessattuu amma wanni guddaan Direedhawaan hoggaa haatu uummata Oromoo biratti wanni hin dagatamne aartiidha. Madda aartiiti. Namuu even amma namni gara yeroo ammaan tana waa hojjechuudhaaf gara Finfinnee dhufaa miti. Durkaa namni hedduun weellistoonni keessumattuu gara qe'ee afran qalloo sanitti deemaa turan jechuudha. Amaariffaa jette afaan Oromoo jette hundi Direedhawa hojjetan. Istuudiyoon gurguddoon Direedhawa jirti. Direedhawaan kaanaan gaa waa'ee afran qalloo osoo hin kaasin tolkuun xiqqashoo nama rakkisa. Kitaaba kana keessatti illee hamma ta'e kaasteetii kan jirtu. Mee waa'ee afran qalloo haa kaasnu. Waa'ee afran qalloodhaa waan baay'een jaamuu danda'a. Akka waliigalatti barreessaa Afandii Muxxaqii kan jaamu jira. Inni waan muraasa barreessee maxxansee ture. Gaazexeenya Ibraahim Haajii amma akiramanii jiran rabbi ramataa godhu isa hojii wal taanee dubbisa isaa sanii kan balleeffne malee. Barreeffamni inni seenaa afran qalloo seenaa uummata Oromoo biratti kabajaa guddoo qabu sochii uummanni Oromoo yeroo dur godhaadhaa turan haala akkamiin muuziqaa jalqaban rakkoo maaltu isaan irra gahee waan jiru akka waliigalatti qaba jechuudha. Hawwisoolee garaagaraatu ture afran qalloo booda hawwisoo garaagaraa jira urjii bakkalchaa kajaamu jira eegas booda maskooffaa jira. Hawwisoolee garaagaraa ture jechuudha yeroo sanitti. So yeroo san akkaataa isaanitti gurmaan asirra ni jira yoo si himu daldala jimaa jira. Magaalaa Direedhaa yeroo hawwituudha miti daldalaan beekamti. Ammaas akkasuma yeroo duris akkasi. Daldala jimaa kana yoo uummanni keenya jimaa magaalaa fidatu namoonni biraa saba biraa jechuudha baay'ee jira achi keessa. Isaan kun nama keenya in jimaa irraa fuudhanii itti taphatu jechuudha. Waan gahaa waan irraa harkachuu qabu san akka irraan harkannetti ifiif irraa harkatanii nama san baay'ee rakkaa turanii. So ijoolleen teenya sun maaliif nuti gurmuuyne nama keenya ka dhufu kana jimaas ta'uu waan biraas irraa fuunee gurgurree fi akka isaan waan gaarii irraa harkatan hin goone ja'aniiti lafaa kaan dura. Abubakar Musaa yaada kana fide. Abubakar Musaa jechuun Alii Birraa duuba nama jiru. Alii Birraa yoo kaaste Abubakar Musaati. Abubakar Musaa yoo kaaste Alii Birraa jira jechuudha. Walleen Alii Birraa wallisee irra guddaan isaa Abubakar Musaa barreesseef. Gaazexeessaa illee ture. Gaazexeessaa ture. Mana booda irraa karaa gaazexeessummaa kan deeme dura barsiisa ture inni ustaaza madarsaa jadiidaa jedhamtu barsiisu ture. So yaada kana fidee yaada kanaan wal ijaaramanii uummata keenya irraa jimaas fuudhanii gurguranii fi waan gaarii kan nufi turan. Waan harkachuu qaban jechuudha. Waan isaan hin malu waan barbaadan bitanii fi kannan akkana jecha afaan Oromootis yeroo isin afaan Oromoo dubbachuu dhorka miti. Mootummaa dabareetti jechuudha waggaa 50 fi 150 afaan Oromoo kan cunqurfamaa ture. So qubee afaan Oromoo kana hawaasa barsiisaa ijoollee barsiisaa dhokachaa jechuudha. Dirreetti hin ta'u miti nama dhiisanii. Tattaafannoo akkasii osaa godhaa jiru yeedaloo muuziqaa Sudaan dhaggeeffatan yeroo tun Hindii Sudaan maal dhaggeeffatan yeroo san maaliif qaroominni yeroo san garsanii dhufa malee as keessa waan hin jirreef Abubakar yeroo baay'ee waan akkanaa dhaggeeffata so sirba Sudaan dhaggeeffatee yeedaloo isaa irratti walaloo bareedduu barreessee jaraaf kanna takka Ali Shabboof kannee kaan Ali Birraaf kannee akkas akkasitti waliif kakkannaadhaati dura jalqabanii jechuudha. Ergas booda Jabuutii uummanni Oromoo maallaqa waliif baasee fi waan akka orgaanaa kana bitanii fi jiruun isaanii haala saniin jalqabdi jechuudha gara aartiitti. Hayyee kitaaba kana keessa
barcaa.com waan joota akka maaliif ni dhiiru? Barcaan kun beektaa naannoo Hararitti jalqabamullee amma guutuun biyyattii guutuun Itoophiyaa barcaa warra qamoo ta'anii jiranii warri dur balaalleeffatullee qabamiti amma. Kana bira dabaree faranjoonni qamoo eegalaniiru. Eessatti? Gaafa chaayinaan biyya dhufte daandii Hararii fi Direedaawa gaafa hojjettu chaayinaan almost cinaan isaanii jimaa qabaati. Jimaa qabaa dalagu turan uummata keenya hojii jechuudha. San osoo na ajaa'ibsiisu barsiisota yuunivarsiitii Direedaawa turanii saayiba kiyya wajjin kan ol beekanii nama shan isaan tokko Ingilizii tokko Faransaayis akkas akkas ni jira as gubbaa. Nama shan nama 10 ta'aniiti hojii ta'anii qamaan naan jaan. So na barsiis jeeniitiin ani na barsiisee waan isaan bira dhaqee haala isaaniiti jechuudha kaasirra jiru. Daawwattoonni maaltu ta'e jechuun isaanii oolu waan ta'eef odeessiif haa odeessa sanirra. Akka waliigalaatti egaa isaan kun barcaa hedduu baranii mirqaan malee hin oolanii guyyaadha. Yeroo kanaan isaan biratti deemee haala isaan ittiin keessa jiranii daawwadhe. Akkaataa jimaattiin qamaanii fi maaliif akka qamaan kana hubadheen haasawaa keessatti immoo yuunivarsiitii Direedaawa irratti keessattuu dubartoonni haala akkamiin barachaa jiranii waan jiru icciitii wayii natti himan beektaa yeroo sanitti barattoonni kun barnootaas barachaa hojii biraas ni hojjetu beektaa hojii xiqqoo amma namatti hin tolle jira. Waan akkas akkasii seenaa isaanis achirra kaa'een jira. Jimaan kun akkamitti uumame yeroo dura? Jimaan akkamitti dhaabama? Ergas yoo kaayyoon jimaa maal ture? Amma hoo jimaa kana karam geessan namni? Waan jiruus bal'inaan jira. Akka afoolatti Awzal Qarneel jedhanii jira beektaa? Naannoo sanitti amma jimaa oguu qaban. Awzal Qarneel Allahu Maram Nabi Khadir alayhi salam jedhanii liwaanatu buusatanii beektaa? So Awzal Qarneel kun eenyu? Maaliif akkas jedhaniin hawaasni naannichaa? Jeeyoon qoradhu Awzal Qarneel yeroo sanitti akka afoolatti jechuudha dubbiin dhugaa ta'uu malti kijiba ta'uu mala. Yaa Rabbi inni diin qaraase waa'ee quraanaa waa'ee amantii islaamaa qaraase beektaa? Qaraasee yoo dadhabu yaa Rabbi amma dadhabadde umriin tiyaas deemtee jirti mee waan amma jajjabaachaa diina kana ijoolleetti barsiisu waan akka inni jeeqi du'ee godhatee jedha. Yeroo kana jimaa Rabbiin kannee fi jimaan biqilee fi jaamaa. Nama waan jajjabeessu waan nama mirqaansu. Waan inni hojii teetan itti hojjete. Kun afoola jechuudha. Akka afoolatti. Waan himamu. Waan akka afoolatti himamu. So jimaan kun waan gaarii dhufee jechuudha. Hojii itti hojjechuudhaaf malee waan biraa miti. So kan ammoo nuti qabannee maal itti hojjechaa jirra? Waan biraa jechuun faalleessina jira miti. Sani akka gaariitti kan ibsu barcaa.com. Inni kun amma yoo itti qoosan jechuudha amma qoosaadha beektaa. Jimaa kana qabeeti baay'ee bakka diina kana quraanaa fi maal nama barsiisaa ture. Osoo iyyuu dadhabee tura keessa sabaat gabra Egzaabeer waa'ee isaa xiqqasho barreessee jira garuu bal'inaan hin barreessine. Tura keessa dadhabe yoo dadhabu duraan jimaa itti dhufa amma oguu dadhabu gara ooyiruu jimaa geessan beektaa. Nama 4 nama 5 ta'anii. Oguu dulloome jechuudha. Sireera kaanii deemanii jiranii jabaadha nama guddaa jiran beektaa. Kun afoola qabeetta waan dhugaatii miti. Yoo kana achitti guyyaa kana qamaa oolan ogguu mirqaanan toora asrii kana isaan nama jaami. Inni nama jaanu fuudheeti siree keessa kaa'ee siree kana qabee galcha jira. Mirqaan jechuudha. Kana gisee qamaan Awzal Qarneel waan ijaare. Waan akkanaatu haasawamaa kun dhugaa fi kijiba ta'uu addaan afoola waan ta'eef addaan baasu nama dhiba. So kaayyoon isaa kana itti hojjechuudhaaf nama itti barsiisuudhaaf ture. Qonnaan bulaa naannoo sanis jimaa qabaniiti itti hojjetan miti jira. Sirriidha. Dachiin bar qotuu jechuun iddoo nama ulfaata hin danda'anii miti. Dhugaadha. Saniini enerjaayiz taaree hojjetu. Saniifuu jimaan kun ammoo namaaf gaarii moo gaarii miti. Hangamti akka nama miidha. Hangamti akka nama gargaaraas waan juus guutuutti achi gubbaa kaa'een jira kitaabarra. Si kofalchiisaa si bashannansiisaati dubbista beektaa kitaabicha.
Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa isiniin jaha. Turtiin keenya ammallee itti fufaa. Hayyee gama gaazexeessummaatiin si deebisa. Ati gaazexeessaa nama yoo xiqqaate ganna 10 oliif nama dalage. Mee maaliif gaazexeessummaa irraa baate? Gaazexeessummaa kana gaafa ijoollummaa irraa jalqabeetiin hojjechaa jira. Ani kaniin baradhe gaazexeessummaa miti. Keemistiriin baradhe barnoota keemistirii yuunivarsiitis. Digirii duraas digirii lammaffaas keemistiriin baradhe. Garuu ijoollummaa kootii jalqabee qophii ijoollee kan jiru jira reediyoo Itoophiyaa Damee Harar. Anaa Abdataa Muktaar, Sultaan Aliyyi, Muhyiddin Mahammad, Nasaruddin Abdullahi, Muhyiddin Abdullahi nama jaaman wajjin taanee qophii ijoollee gaggeessaa turre naannoo Harargeetti baay'ee beekamna yeroo san jechuudha. Finfinnee irraa kan dabru immoo qophii ijoollee keenya kurfaa ijoollee kun immoo qophii ijoollee Ayinaa Lamajjamaa fa'aa hojjechaa ture. Isaan wajjin waliigalaatii hojjechaa turre jechuudha yeroo san. Booddee ni dhaabanii eega dhaaban boodallee gara Finfinneetti deeqaa 15 hojjennee achirraa dabruu ture. Deeqaa 30 ture duraan. Ergasii barsiisaa eegante waggaa lamaaf akkas Direedawaa Haayiskuul sadarkaa lama mana barnoota sadarkaa lama barsiisaa ture. Reediyoo FM Dirreettii fi Televezyiina Direedawaa irraa hirmaachaa ture. So guutumatti tiransfer na godhan achitti akkaan hojjedhuudha godhan jechuudha. Walii galanii wajjirri lamaan mana barnootaatii fi miidiyaan jechuudha. Warri miidiyaadha. Akkasittiin gama sangalee almost waggaa 10 akkas hojjedheen jira. Hayyee haama namni kana hunda keessa dabre waa hin dhabu hawaamatu nama mudata. Keessumattuu namni reediyoo Hararii irraa hanga Dirree TV'tti dalage reediyoon Harar mataan isaa mudannoo hedduudha qaba. San keessa mee waan yaadattu? Mudannoo laayivii yaadachuu nama dhibaa gaaf takka keessummaa fayyaa dooktara tokko afeereen seetaappii dalagaa jira. Istuudiyoo galchee jechuudha. Barcuma koo kaayyadheen isaafis kaa'ee maayikii sirreessaaf jira kakkeetiin dhaabbadhee sirreessuuf jira. Saayibni kee Sharmaarkii Adam Jaamaa inni artistiidha. Innis seeni jeetuma ana hojii taa'u jira istuudiyoo keessa. Maal akka isa kaaseen beeku? An akkatti dhaabbadheen maayikii dalagaa jira. Inni isaan akka dhufe kursii na jala kaasee jira. Ogguu maayikii fixee gatta'e kursiin hin jirtu. Eenyus jala kaase Sharmaarkii. Akkaan itti kufee siifin himu qaba. Yoon akkasi kufee ani rakkadhu isaan ni kofilan. Dooktarris ni kofila nama kofilaan dhufu. Raadiyoo Harar hoggaa kaastuunii fi tarii hireen namoota gurguddoo wajjin kan akka Jaafar Alii fa'aa. Alfiyaa fa'aa. Alfiyaa nama diraamaa fa'aa kajoollee fa'aa dalaguutu turte yeroo takka takka. Alfiyaa Abdulwaab sagantaa bashannanaa dalagan Siif Jaafar. Siif Jaafar. Reediyoon sun jechuun isaan lamaan dhaabbata. Jechuun nama biraa hin jiran jechuun miti. Kan namni jaalatuu fi hojiin isaan dalagan waan si bashannansiisa waan gaarii. Isaan lamaan ture. Isaan lamaan sadda baanaan reediyoonis. Hoggaanii fi raadiyoon Harar cufamu sana achi turte jechuudhaati. Achiin ture. Maayii irratti. Kan qophii ijoollee galgala sa'a lama qaba reediyoon Harar. Ganama sa'a 3 hanga sa'a 4 galgala sa'a 12 irraa hamma sa'a takka. Kan galgalaa san kan Abubakar Muusaatti du'e jira. Abubakar Muusaa achi osoo dalagu du'e beektaa? Nin beeka san. Sa'a 12 irraa hamma sa'a takka dalagee osoo uummata bashannansiisee maal juu. Achumarraa fuulduruma sanitti ajjeefame. Achumatti ajjeesan akka gabbeetti. Rabbiin rahmataa godhuuf. Rabbiin rahmataa godhuuf. Amma inni kuni maaliif du'e yoo jenne? Abubakar kuni qophii bashannanaa keessatti saba keenya kakaasa beektaa? Akkanatti dirree bee osoo hin taane walaloodhaan maal ati bar saba guddaadhaa jecha maali ati nama gaxaantiiti nama namaa gadiiti jaaniiti nu cunqursa jira miti yeroo san. Waan akkana jaanii miidiyaa waan garagaraan sammuu namaatti taphachaa jiran jecha ati akkasii miti. Ati nama cimaadhaa nama hunda caalu lakkoofsaanis nama bal'aa afaan keessi nama guddaa akkas jechaati walaloodhaan baacoo fakkeessaa itti hima beektaa. Kana deemanii jarri jaratti himee jala deemuu eegalan jechuudha yeroo san keessa uummata kaa bakka isaan waan xiqqoo takka fedhan waan xiqqoo san ni guddifatan
nama kakaasee jennaan kun diina bakka kalaas. So irratti walii galanii maal jedhanii itti murteessan akka du'u jechuudha. Murteessanii murtiin isaanii maal seete? Ifaallee dhaamsanii ifa hojii walii galanii jechuudha warra ifaa wajjin. Achi qophaa'anii sa'a inni bahu hordofanii irra sa'a 12 Ramazaa takka itti hojjetee takka ba'an siin jeemite guufite. Yoo bahu ifaatti dhaamsan akka gabbeetti. Ifaan gandaa hundee dhaamee jechuudha dukkana. Yeroo san mana xiqqoo takka keessa mana akka waa'ee nyaataa jira achi deemee taa'ee ifaan dhufuu guuditu bakka nin gala jee gabbaa. Yoo gabboo jala deeman. Tokko garagaru nama jala jira daddafii deemuu eegale. Kana keessatti duubaan dhawan. Dhawanii ajjeesan. Ajjeesuu kana qofa miti. Yoo ajjeesan zabanyaan yookaan waardiyaan naannoo san jiru kan isa beeku jira waa'ee Abubakar hin gaddalu yoo iyyuu namni biraa dhufe jechuun namni isa beeku. Ogguu dhufanii reefka kaafannee awwaallagu jedhan inni horkamu. Hin kaasinaa jedhan. Saniifuu reefkiin kaane. Halkan achi bule. Waraabessi magaalaa Harar nyaachaa bule jechuudha reefka isaa hundi isaa. So harka kanatti xiqqoo harka boquu miila san harkanii awwaala malee Abubakar Musaa sabaaf akka miidhamee rakkoo dila kan harkee reefki illee hin awwaalamne jechuudha. Bineensa nyaachisan wanni si dhufu kana qofaa miti. Maatiin isaa ni battanamte ni diigamte. Ati warra isaa boodaranii osoo rakkattuu ni duutee ijoollee sadii qabaa dhala lamaaf dhiira takka tokko du'ee ifajjeeseen isaa. Zulfaa jaamti takka amma haramiyaa baati galtii takka direedhaa jirti. So wanni si gaddisiisu hanga ammaa namni isaan kana maaliif jirtan akkamitti jirtan jee hin jiru. Kana namni akka isaanii jechuu dhabuurraa baay'ee miidhamanii jechuudha maatiin isaa. Amma waggaa lama akkana keessa ijoolleen xiqqoo walitti nama biyya alaas maal walii qindeessanii gargaarsa xiqqoo haa godhaniif jiru. Maallaqaas xiqqoo isaan lamaanuuf kannanii manaas xiqqoo akka waa jajjaaruu takka jira malee hin xumuramnee fi rakkoo akkanaatu jira. Abubakar Musaa yoo kaasan hanga daqiiqaa muraasa kana keessatti haasa'anii bitanii hayyuu aarsaa guddaa uummata kanaaf afaan kanaaf aadaa kanaaf aartii kanaaf kafalee haalli ittiin du'ellee yeroo hedduu ni haasa'amaa ni haa haala suukanneessaadhaa sammuun namaatiif ni ulfaata akkuma ati haasa'e kanatti hangamta akka garuu inni ni yaadatamaa jira ijoolleen isaa akkuma haasa'e kanatti nama bira dhaabbachuu jira arri bara akka kaleessaa miti arra wanti hundinuu hanga rileetiivli wanti hundinuu wal bira qabdi ilaaltaa mitire namni kanamaaf gargaarte namni siin jiru hin jiru namni irraa fooyyee qabu deemee gargaaruudha danda'a maatii isaadha. Inni rabbi rahmataa godhuuf Abubakar Musaan umrii 36 nama umrii silaa namni dalaguu danda'u nama akirame waan dalaguu qabu garuu umrii gabaabduu kan nama ibsan keessatti hojjeteeti kan du'e. Ani hoggun namoota gurguddoo isa beekan hoggun haasofsiisu waan ajaa'iba keessa even osoo fi qubee hin baratin qubee nama barsiisaa turedha. Afaan Arabaa barateenni. So nama cimaa nama gorsaa hayyuu walaloo nama guddaadha rabbi rahmataa godhuu fi kanumaan itti dabaluu barbaade mee iyyaal dirree haa haasnure sheeman dafaree irraa nuuf gaha haa dubbisan daawwattoonni dubbisuu danda'anii iyyaal dirree irraa hammatee akka waliigalaatti kana kan wanti inni yaadannoo ijoollummaa takkaa jira kan irraa fannee sheeman dafar keessaa sheeman dafar waa isa siif haasa'uudhaaf ijoolleen amma Hoggoota akka takka ajaa'iba natti haalli ati keessa jirtu kun haalli namni biraa keessa ture yoo beekte malee kee kana tuffatta yookaan kee kana ifatta beekta. Yeroo san ani baay'ee xiqqaadha garuu nan yaadadha haala ture. Adda bilisummaa Oromoo IFLO TPLF yookaan wayyaanee dhaabni jaamu kuni yeroo biyya galan bara 1983 jechuudha. Maaltu ture? Ijoolleen yeroo sanii akka ijoollee ammaatti keessattuu naannoo Oromiyaa keessa taphachaa guddatan immoo rakkoo akkamii ture? Waan jiru ibsuudhaaf kan yaadannoo ijoollummaa kana barreesse wanti isaan yeroo san weeddisaa turan dhaaba sadeen asirra barreessee jira.
Siyoo si dubbise yeedaloo isaa wajjin beekaa beektaa. Yaadannoo ijoollummaa fuula 157 irra jira. Yoon siif hime ajaa'ibsiitaati. Maal jala seeta ka duraa? Umaree Alii beektaa wallisaa? Ni beeka. Wallisaa Umaree Alii yeroo san yeroo an gaafa xiqqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa hawwiso yeroo san jechuu bara san keessa. Inni maal wallisa? Hallayyaa jijjiigoo nattiin jiisiin gooyte ammaan bilisumuu nanachee siin gooyte waa halleeniin obsee siin obsuu dadhabee Oromiyaa maalee tana taatuun dhabe jedha. Yoo inni kana waddisu Hassanee jaanii jira amma inni akaramee jira. Awway warraaqaa jedhama. Haramayaa baatetti akka gaarii beekama. Jarri kun naannoo Oromiyaa mara irra deeman beektaa. So inni maal jedha? Awway warraaqime warraaqoo beektaa miti? Ni beeka. Struggle jechuun miti? Struggle. Awway warraaqime qeeroo bilisummaa dhiigaan magarsime beektaa? Bilisummaa dhiigaan magarsu. Jechi isaanitti fayyadamu walaloo isaa ajaa'ibsitaa. Yaa ilmaan Oromoo mee waliif naa galaa kakuu sobaa firraa fageessaa awwaalaa. Yaa ilmaan Oromoo mee takka dhagayaa bilisummaa maalee gabrummaan nuuf gayaa jechaatti waddisa yeroo san jechuudha. Nuuriyaa tan jedhamtu ture. Isinis imimmaan hawwan koo jettee oti imimmaan hawwan koo yoomiin irraanfadha. Taanaftee turra guddoo minumaan dagadha. Gammaddee utaaltee tan taphachaa turtee yaa bulchullaa dargee waa dachiisiin jittee jechaa yeroo san mootummaa dargee kubee jira. Yaaldirreeni waa'ee maaliiti gabaabsiitiin hookaasiiti. Taate. Yaaldirreen akka waliigalaatti kunis baabura qaroomina dirree dhawaati. Kan afaan Oromoo san Amaariffaadhaan yaada wantoota waa'ee dirree dhawaa takka qofa jechuudha. Kaan yaadni asirra jiru hundinuu adda adda. Fakkeenyaaf yoon si hime korkumaa Afrikaa kan jiru jira waa'ee seenaa kootiiti. Kitaaba kana booda waan narra ga'ee ture waa'ee sana kan ibsu. Yaaldirreeffannaan jechuun ijoolleen dirree dhawaadhaa hedduu nama bashannansiisuu hedduu taphatu waa'ee isaaniiti. የሰሜናዋ ንግስት ሸጌ ባህር ዳር ወይ ጣናና ቲቪ ባህር ዳሪ ሰቆቃው ሀጫሉ ወይ ሀጫሉ እንደሳ ጅራ ሀረማ ሀይቅና የሞት ክንዱ ቢሻን ሀረማያቲ የደዮ ሚዲያ ጅራ በርጫ.com ከነ ሲሜሰን ዋን ራሃፌ አካሪያት ፎየሴ ከን ጅሩ ጅራ ራሃን ጭልፊቷ ጃ ከሰከስቲ ዋን አዳዳት ገራገራ ዳገሩ ወይ መድሬዳዋ ፊ ሙዳኖሲ ዋናኖ ስንጅሩ ዲሞታ ገራገራ ራቲስ ከን ጥየፈቴ kitaaba kana sheeman dafar bitachuudhaan dubbisaa waa'ee durraa baratanii waa'ee durraa harkattanii keessumattuu immoo isa yoo immoo isa odeessa jechuu ni dandeenya. Ibsaalee garaagaraa qindaa'anii miidhaganii kan ittiin dhiyaatanidha. Waa'een dirree dhawaa kun hoggaa hoo hedduu takka kanatti dhaga'amu duratti haastee turte. Dirree dhawaani madda qaroominaa turte duraan. Keessumattuu bara baaburrii jiru san welleedhaan hodhaa uffataadhaan keessumattuu immoo aartiidhaan wal qabatee hoggaan ife kaasnu ammaan tana hedduu natti dhaga'amu. Mee waan kana akkanaaf kaastuun barbaada. Haalli jiru maal fakkaata? Bara sanaaf ranqalloon bara rakkoo san keessa hundooftee nama hedduu dhabbiyaa amma hoomee waan gama aartiin jiru maal fakkaata dirree dhawaa keessatti? Abbootiin keenya quuqama qaban afaaniif qabda aartiif qaban waan kan hundaaf fi gabrummaa yeroo san turtes afaan kee akka qabattu yoo isaan si tuffatan ati nama tuffatamaa akka hin ta'in agarsiisuuf deebisuudhaaf sochiin gootu baay'ee ture. Sanuu isaan quuqamina qabaniin afaan kana guddisanii sadarkaa kanarra ga'anii jiran isaan keessaa tokko Ali Birraa garuu wanni irraa harkatan takka hin jiru isaan hundinuu. Amma Ali Birraan albama 20 wayii qaba miti afur qofa gurgurenne tokko sanuu dhaaba tokkoof kan dhaaba paartii yeroo san kaaseta hurdii tokko jira bica barnoota gargaarsa adda bilisummaa Oromoo maal akkas gaafa san kan hin fakkaata sadii qofa kan inni waa xiqqoo gurgurate malee
Abbi tokko kabbada Direedaa dhufee wallisaa kan siimitti. Nama hedduu achi deemu ture. Raayyaa Abbaa Mincaa Direedaa dhufee wallise. Akkas akkasii miti. Isaan kun hundi waa harkataniiti miti yeroo sanatti jechuudha. Afaan guddisuudhaaf aartii guddisuudhaaf nuti nama kamiyyuu gadii miti. Hunda jechuudhaaf waan kana agarsiisuuf kaasita laastika qabatanii mana deemanii namaa kennan maallaqa osoo hin taane. Bilaashee. Dhaggeeffadhaati itti bu'aara afaan keessanitti jechuudhaaf. Sadarkaa kanaan afaan qabanii isaan asiin gahan. Warri ammaa yuutuubitti illee maxxansatanii waa harkachaa jiru garuu gahaa miti. Akkuma sitti himee magaalaa. Jaarmeenii rooga san hin jiru garuu maal fakkaata namni walitti dhufee weellees haa ta'u diraamaas haa ta'u waan fedheefu waan rooga arti kamii keessatti haa jiraatu dagaagsuu keessatti wanni jiru maal fakkaata misantu na yaaddeessa. Bara durii fi bara amma dabarsine waggaa 30 fi marree abbaan fedhe bara kana irraanfachuu hin qabu beekta. Qabsoolee fi cunqursa waggaa dila kana turte keessa akka bara 30 kana uummanni Oromoo itti miidhaman itti rakkatan jiru. Magaalaa Direedawaatti magaalaa qaroomina namnis qarooma biitis qaroomtu hin beekama beektaa kun. Hojiinis hojii daldalaatiin hojii kontirbaandis jettu hojii kuduraa gurguruutiin namuu hojjetaadha maallaqa gahaa qaba. Garuu mootummaa dabre mootummaa wayyaanii hin fudhanne jarri naannoo sanitti. Waan isaan hin fudhanneef isaan kan akka isaan fudhatan godhuudhaaf miidhaan isaan magaalaa Direedhaa irraan gahan kan seenaan dagattuu miti yoomiyyuu taanaa jechuudha. Aruuza keessaa bara nama kaasanii ajjeesu turan. Gaafa wayyaanee san jedhu. Gaafa sun. Lubbuu teessan bika keessoo dhabda. Maal jaarmee ijaarrattee aartii fi maallee haasa'uun waan hin yaadamne. Waan hin yaadamne. Ni dhufu mana kee si booda cabsanii seenu meeshaa alaabaa abaaboo maal siif kaa'u alaa dhufanii si qaban. Ati kaayee siin jedhan maal fidda? Shukutii sii kaanu diraamaa adda addaa si dalagan waan baay'ee si godhaa turan beektaa keessattuu uummata Oromoo. Baabura wajjin ol qabatee baaburri kun waan ta'e osoo hin taane Direedhaa fi Finfinnee fi amma Jibuutii nagaan dalagaa ture namni achirraa fayyadama. Namni siyaasaa kan yoo simanne asii eeguu ikoonomiidhaan yookaan diinagdee guddate hin sodaatti jechuun mootummaan. Saniifuu baaburaa siin dhaamsan. Diinagdeen hawaasni akka kufuuf. Naashinaal simintoo jira kottan nama 15,000 ol ka qabu sanii siin dhaamsan. Kana qofaa miti mana sii dhufan si tuman. Wanni dabre waan nin barreessee yoo kitaaba hangan takka itti barreessuu dandeessu. Namni takka bar dhuunfaan dhufee mana keetii ilma kee gaaffiif barbaanna jee dargaggoo takka fuudhee bahee ashawaa bakka jaan itti deemu. Ashawaa keessa ajjeesee dabraa bara. Osoonii fi biiroo poolisii yookaan waajjira geessee mirbara yookaan qorannoo osoo ittiin gaggeessine achi ajjeesee dabra. Yeroo akkanaatti dabarsan hawaasni achi. Namni waan akkana dabarse waa'ee aartii yaaduun nama dhibaa. Booda irra immoo eega wanni hundi sirraa'e booda sochiin turre sochiin baandii Amoodiyaas jedhamtu fa'aa ture. Baandiin kotanii illee yeroo dheeraa ture. Amma fakkeenya wallisaa Raajuuf beektamte Raajuun achirraa baruma kana keessa bahanii Ramadaan Kajaan wallisaa cimaa jira. Sirbaa bitoo mucaa wallise kun eenyu maqaan isaa? Innis achumaa bahee yeroo barumaa kana keessa Nugusuu Faanis ni jiran namoonni garuu akka dursanitti cimanii jaarmanii deemuun ganaadha. Ammallee ganaa. Ammallee wanni jaarmiyaa baay'ee san hin jiru. Garuu amma jijjiirama booda haalli amma jiru haala bareedaadha. Ijoolleen ammaan tana biyya bulchaa jirtu keessattuu kabajamoo kantiibaan bulchiinsa Direedaadhaa Kadir Jawaar fa'aa fi kabineen isaa hojiin isaan hojjetaa jiran hojii baay'ee nama gammachiiftu baay'ee dansaa taate magaalaa Direedaadhaa haala adda ta'een qaroomina dur qabdu sanii fi kabajaa dur qabdu san deebisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jiranii. Kan duraatiin wal qabatama jijjiirama baay'ee gaarii ta'e jira. Haala kana yoo kan itti fufu hin taane
yeroo gabaabduu keessatti Direedawaan guddattee bikkasii kan dur deebuu dandeessi. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaa kun walteensa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu. Keessumaan kiyyaarraa gaazexeessaa fi barreessaa milkeessaa muummee ture Direedawaa irraa as istuudiyoo Maayaa argamuudhaani waa'ee ishee Mandafar, waa'ee Iyyaal Suuq. Iyyaal Suuq injeen gaanii kan hin jolle. Iyyaal Dirreeffannaan. Dirreeffannaan irra haaseenee jirra waa'ee hedduullee haasnee dhimmoota garaagaraa irratti haasaa taasisneen irraa barattanii hamma teemoo irraa bashannantanii jeetiin abdii guutuudhaan inni isin haasawaa. Angaa tarii yoon waan hin raanfadhu yoo hin jiraanne fixeetiin jira. Hamma torbaanitti torbaan gaarii jechuu qofaatu naaf wanti si hafee ni jira. Hedduu galatoomii asitti naaf feertee istuudiyoo keetitti keessummaa naguun keetu waan guddaadha. Kanaaf hedduu galatoomii sin jira. Kitaaba kana immoo maxxansuudhaaf bu'aa bahii guddaa bu'aa bahii garaagaraa baheen jira. Afaan Oromoo kana maxxansuuf barreessa waggaa 5 irraa fudhate kun waggaa 4 almost waggaa 9 kitaaba irraan ture jechuudha. Kitaabni kun immoo Amaariffaan kan nama maxxansee keessattuu maxxansa isaatiif kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Direedawaadhaa Kadir Jawaar maallaqa muraasa isaa na gargaaree isa hedduun galatoomfachuun fedha. Akkasumas kaabinoota isaa hundaa'uu galatoomfachuun fedha. Kuni maali waa'ee Direedawaa qaroomina isiin qabduu fi mootummaan dabaree immoo akkamitti ajjeesee haala maaliirra turte waan jiru kun guutuuf keessaa qaba kan Amaariffaa kanuu jechuudha. Kanaafuu hordoftoonni keenya martinu kan sagantaa kana hordofaa jirtan kitaabonni kun egaa waa'ee keenya waa'uma keenya kan asirratti barreessanii kitaaba keessanii kitaaba kana bitachuudhaan harkatti galfadhaa. Yoommoo dandeessan guyyaa kitaabni kun eebbifamu waxabajjii 18 guyyaa alada yookaan dilbata kan yaanne yoo dandeessan achirratti yoo nuuf argamtanis baay'eedha itti gammanna. Akka waliigalatti immoo hedduu itti galatoomfanna jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan hanga ammaan tanaa hordofaadhaa jirtan kan Maayaa Shoowidha. Torbaan dhufumoo sagantaa wal fakkaatuudhaan isii wajjin wal agartanii hangama kiyyaan baay'ee nageetti fudhadheetiin jira. Hayyee isa wajjin nageetti jenna. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isiniif haa ta'u yuutuubii Maayaa Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Sagantaa hayya daawwachuudhaan yaada keessan leessaa jirtan hedduu takka galatoomaan isiniin ja'a. Keessumattuu namoonni gadi fageenyaan ija ogummaatiin ilaaltanii warreen yaadanaaf kennitan hunda keessaniif bakka jirtanitti galatoomaan isiniin ja'a. Hamma torbaanitti torbaan gaarii.